ነው? ምን ማለት ነው? ኧረ ይቅርታ አዩ በእናትሽ። ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ኧረ ይቅርታ አዩ በእናትሽ። ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ኧረ ይቅርታ አዩ በእናትሽ። ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ኧረ ይቅርታ አዩ ይፈማ አዩ ይፈማ ኧረ አነት በለይ ሲል ይፈማ ይቅርታ ይቅርታ አዩ ይቅርታ ፍራንክ ነው እንደምትቀበይኝ ተስፋ አለኝ። አዩ ፍራቹ ፍሬ ዱጋይ ተማዩ አዩ እውነትሽን ነው እና ተቀበልሽኝ? በሆነበት የምርሽን ነው ተቀበልሽኝ? ይሄ እና ይቅርታ እሺ፣ ጓደኛሽ ነው ላይሽ ላይ ፕራንክ እንድሰራልኝ ካሜራ እዛ ስላለሽ ምን ማለት ነው? አዩ ይቅርታ በእናትሽ። ምን አይነት ቀልድ ነው? አዩ ይቅርታ በእናትሽ። አዩ በእናትሽ ይወት እኮ ነው ይሄ። አዩ በእናትሽ ይቅርታ ይቅርታ። አታስብም እንዴ? ሴት ልጅ እኮ ነው። አዩ ይቅርታ አዩ ዲፈም እሱ ነው አዩ አጀሹላ ፕራንክ አጀሹላ አዩ ዲፈም አዩ ዲፈም አዩ ዲፈም ይጃኬ ሰናርጉም በርባ ይቅርታ አዩ ከናርጋ ኪሰሪ ዲፈም ይቅርታ አዩ ከነቦደት ዲፈም ዲፈምሽ እሺ ነይ ጫማሽ ልበሽ ነይ ልበሽ ጫማሽ በቃ ልበሽ አዩ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم نجاجرتو فيا كيسني بكم جرتني تجا هندي كيسني يو نجيني كيا فكرين كيا جاللي أن توكو كيسني كابو ديمي جري إدو مسين جرتنيتي كان تا أجرتن بكم مسين تيسني جرتنيتي dhufee ma eqqaffasan haa godhu kan dhaabattanii jirtan immoo bakkuma dhaabattanii jirtanitti dhufeetuma isinaa hammatu isinitti haamaramu jaalalli kiyya kan dalagaarra jirtanis jechuun akkuma jirtanitti haaluma keessa jirtan hundaatti nageenyi kiyya isin biraa qaqqabuun isiniin jedha kun wabitiiwidha. ወቢቲው በረሞ ማልቀበቴ ዱፈ ጀቹን ኬሰ ዋኒን ወለ ዋና ጃይባቱ ጅራራ ዋና ዳወይኒ ስንቲ ሂሙዳ ዴማ ነድሮኑ ፊና ቪዲዮት የሞ ሃንገሽኒ ደንዳምቴቲ ዮ አከመሌ ደጃለተን ሼርና ጎዳ ዮ ጢቆ ሲኒቲ ቶልቴ ኦኔቲ ሰን ኬሰ ቡሉዳ ከጀልቴሞ ነ ላይ ጎዳ ጀቹ ላይ ጎቱ yoo hojiiwwan akkanaa kun harka caalaa isinitti tolan immoo dabalii fidi jettanii yaaddan immoo maal gootu isiniif fakkaate YouTube kiyya subscribe gootu jechuudha. Har'a waan addaa wayii isinitti himuudhaa deema. Wanta kana dura isinittiin himin waaniin isin dhokfadhe wahiin har'a isinitti himuudhaa deemaa jechuudha. Viidiyoo jalqabarra kaa'e kana viidiyoo guyyaa jalqabaa ana Ayyuu Said taanee hojjenne kana irraatii mudannoo addaan qaba. Akka carra ta'een bilbila kiyya chaarjirra godheen ariifannee sa'aatiin nu jalaa deema jennee viidiyoo sana waraabuu waan barbaannee fi bilbila kiyya chaarjirra godheeni raabahe. Sana booda yoo viidiyoo kana hojjennee xumurree gargar deemnee anis gara manaa deemuudhaafiin yaa haalli ture hedduu waan ulfaatuuf jechuudha. Akka malee waan ulfaatuu fi amni seeraas dafanii dhufanii bakka sanaa nu ari'anii isa booda mana chaarjitti godhe gaafan dhaqu wabii bilbilli kee irra deddeebiidhaan bilbilamaa ture naan jedhani. Yoon bilbila kiyya ol fuudhu yeroo 50 bilbilameera. Maal fiil gootu isin? Soba fakkaachuu mala. Gaafa waan kana isinitti himu jechuudha. Sabooda bilbila kiyya fuudheen dafeen achi keessa seenee gaafa laalu haadha Ayyuudha kan bilbilte. Akka carra ta'ee bilbila ishee seebiidhaan waan hin qabuu fi nan rifadhe. Baay'ee humnaa ol rifadhee mogoleen jalatti laafte. Asin ilaalee achin ilaalee dafeen Sa'id bira bilbile. Sa'id bira gaafan bilbiluu bilbila narraa kaasuu dide yeroo lama sadiitti deddeebi'een bilbile Sa'id bira. Isa booda abdii kutee inni sinarraan kaasuu jedhee rifadhee naheen yeroo xumuraatti bilbile narraa kaase. Dhokadheen jiraanaan jedhe.
Maaliif jennaani bakka dhokadheen jira jedhee kanuma qofa dubbatee bilbila irratti cufe. Har'a maaltu deemaa jira jedheeni obboleessa isaa bira bilbile. Ayyuun dhukkubsattee hospitaala galtee jirti naan jedhe. Kana qofa jedhee bilbila gurratti hin cufe. Deebiseen bilbila hin kaasu. Waa'ee jedhee kaa. Hedduu takka jechuudha. Amma sa'aatiinis deemaa jira. Sana booda fiigeen bilbila gurbaan irra cufatee jennaan rifadheen naheen gara taaksiidhaa deeme ariitiidhaan jechuudha. Achis dhaquu baadhu achi gaafa dhaqe maatiin isaanii waan jiraniif sababa kiyyaan waan akkas taateef hedduu waan ulfaatuu fi kana duras waliin waan na beekanii fi ni ulfaata. Hedduu ulfaata waan ta'eef bilbila kiyya cufadheen dafee gara taaksii qabadheen gara manaa qajeele. Gargaaraan konkolaachisaadha. Akkuma beektanu hundi keenya akkuma beeknu xiqqoo akkuma deemteen si gaafata yeroo baay'ee nama kaawwan irraa fuudhee natti callise. Hin deemne ammas hin deemne namoota seenan hundarraayyuu maallaqa fuffuudhaan irraa fuudhuu dide. Ammas ni deemna maallaqa irraa fuudhuu dide. Numa deemna maallaqa irraa fuudhuu dide ammas. Naanna'ee mayyuu na laaluu dide. Isa booda sa'aatiin deemee jira. Naannoo sa'aatii tokko walakkaan taa'al kan keessaati. Sana booda narraa fuudhuu dinnaan dalganatti gale. Waan inni gochaa jiru kun, wanti inni taasisaa jiru kun dalganatti gale. Hodhuu jedheen itti hidhadhe. Takafloo'al naan jedhe afaan Amaariffaan. Maannoo የከፈለልኝ jennaan ጓደኞቼ ናቸው የከፈሉልህ naan jedhe. የትኛው ጓደኛ ገረነ ላሌ ዱበ ላሌ ቢታ ላሌ ምርገ ላሌ ምናምን ነው ሙነቲ ሙለኔ namni ambee ku achi keessa hin jiru ka normally namni ambee ku namni anaa fi taaksii naa kafaluu danda'u achi keessa hin jiru hin beeku waan. Isa booda suuta jedhee gurratti siqeen akka namni hin dhageenyetti maannoo kaffalallee asaayyee iskee alkuut. Isa booda gara duubaa na agarsiise suuta jedhee yoon naanna'ee ilaaluu namoota sadiidha duuba kiyya kan jiranii fuulli isaanii naafaaraadha. Ani hin beeku. Mucaa tokko qofa waan hin beeku natti fakkaate achi keessaa ijoollee kana keessaa garuu mamiidhuma shakkiidhuma malee waan isaan hin beeku jara kana akkasitti qabatamaan waan hin beeku hin qabu jechuudha. Sana booda garagalee ilaaleetuma amasakkanaallee ምናምን jedheen nama na laalaa jiru nama sadiin kana keessaa jechuudha. ምንም አይደለም jedhee bakka nani itti taaksii irraa bu'uutti gahee waan hin jiruuf nan bu'e. Isa booda warri taaksii naa kafalan kun ammas na duuba bu'an. Waan jiru otoon addan baasiin waan ayyuun irra jirtu otoon addan baasiin gara manaan deemu jedheen hiriyaa kiyya nama biraatti bilbilee iddoo akkanaatti si eegaa ምናምን jedheen yoon akkana naannoo ammas na duuba jiru. Tole jedheen yaa onneen dhiirummaa kunis jirti miree humnaa olontii jechuun barbaanne loluus hin barbaanne gaafachuus hin barbaanne callisee man gara kaaffee ho'i seene. Kaaffee kanas gaafan seenuu anuma waliin seenan. Duuba kiyyaas cinaa lamaan iyyuu bitaattis mirgaattis akka laallachuu natti toluutti wanti hima jedhee duubatti siiqeen taa'e. Bakka xiqqishee qucca alkuti. Isa booda waanuman ani ajajadhe ajajatan isaanis. ነጣ ያለ ቡና ነበር ያዘዝኩት ያዘዙት ሶስቱ ቁጭ አልኩ። ረጅም ሰዓት ተቀመጡ። ሊወጡ አልቻሉ። ልጁ መጣ ጓደኛዬ። ከዛን በቃ ሀሊ ሳኒ ነቲ ቶሉ ዲዲ ኢሳን ኬሳ ነሚ ቶኮ እንተላ ኬሱሜሲቱዳ ኦፊ ዋሜ ብር ኢትዮጵያን ni beektuumi saantima Itoophiyaadha jechuudha. Isii taatee tagaraa keessaa
zawdinaa goofarmoo maal jedhan isii garaa keessaa saniin qabne ta garaa ta isiin garaa wanti garaa keessa jirtu sun keessa hin jirre isiin keessaa cabde duwwaa isii itti kennee fiddee fuuldura kiyya keetti. Waan inni isaan agaluu didee sana booda shakkeen jira. Maybe namoonni kun yookaan fira intala tanaa ta'uu malu yookaan namuma wayiitu erge taha yookaan immoo bakka san warra jiran guyyaa yeroon ani intala sana prank yeroo nuti goonu warra achi turan ta'innu laata. Xiqqoo gochi nu goone kun waan nama aarsuu fi isaan ta'innu laata jedhee shakki amma gara qalbii kiyyaatti deebi'uuf tasgabbeessuu yaale. Of sodaadheen jira bakka haalli jiru xinnoo waan nama dabbaruuf jechuudha. Durumayyuu tension ta'ee jira intalli hospitaala galteetti hidhamee jira. Isarra darbee immoo gochi akkanaa gaafa raawwatu xinnoo ni ulfaata. Harka qabeen isaan takaflu allaan jette. Na ajaa'ibeenii mucaa hiriyaa kan na bira dhufee ijoollee kana beektaa jedheen gaafadhe. Hin beekuu naan jedhe. Sana booda waan godhuun dhabe innis hin beeku naan jedhee jira. Nuti nama lama isaan nama sadii qaamaan hedduu takka nu tattaru hedduu takka jechuudha. Warra gurguddaadha baay'ee ma. Sana booda na cinqe baay'ee mana dhiphise bakka kabbadeen xalaachoo ማለት ነው. እና waan hin godhu dhabeen intalattiidhaanii eenyudha kan si kenne jennaan isaan masadan ijoollee sana ምናምን naan jette. Reef taaksii naa kafalanii jiran. Amma immoo waan hin fayyadameen irraa kafalanii jiran. Akkuma nama harka dhiqatu ka'een harka dhiqadha jedheen gara iddoo harka dhiqannaadhaa qajeele. Sana booda na hordofanii dhufan ammas. Gurbaadhaan fageenyumarra dhaabadhuuti waan isaan taasisan na hordofiin jedheen maybe yookaan dha'uu malu waan tokko madaawii narra geessuu malu. Kanaafuu fageenyumarra dhaabadhuuti ilaali jara kana namni jedheeni inni otoo isaan isan argin dafee gara biraatti naanna'ee sana booda iddoon harka dhiqannaadhaa sadiitu jira inni tokkoon hojjetu tokko gara naan tokko gara siin tokko immoo xiqqoo achi siiqee duubuma kiyya dhaabate akkasin namarsanii dhaabatan. Cuubee beektuun billawa jechuudha. Billawa fidee fuuldura kiyyatti lafaan dhahe. Inni tokko fuuldura kiyya lafaan dhahee billaa laaluun gadi jedheen garuma billaatti jechuudha. Akkan an oliin jennetti duuba kana ganna qabe bishaan irratti jechuudha. Bombaa bishaanii sana irratti ganna qabe yeroo deebi'eera normaalii naannoo sa'aatii 2 waan akkasii ta'ee jira. Morma kiyya ganna qabee jennaan iyyuudhaaf natti toluu dhabee inni kaan dafee billawa kaan lafa buusisan lafa ol fuudhee inni kun immoo morma kiyya ganna qabee inni kaan waan dhiiga fakkaatu wa'ii bakka nan itti dhiqachaa jiru sana itti dhiqachaa ture sana fuuldura sanaatti morma kiyya achirra ganna qabee jira fuuldura kiyyaan gadi jigse. Waan hafuutti isiniif ufa yoo jaallattan waan kana sheer naa godhaa. Itti hafufuu jedhaatii barreessaa namoonni xumura isaa dhaga'uudhaaf feetan jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.